Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu siniin jenna kan daawwataa jirtan kun televezyiinii OBS keessummaas istuudiyoo keenyatti qabannee dhiyaanneerra keessummaan keenya har'aa sinumatu sagaleedhaan eegalamoo anuma beeksisa anumarraa wayyaa haa ta'u weellistuu Shaabee Sheekooti. Weellistuu Shaabee Sheekoo waggoota dheeraaf biyya keessa sin turre gama artii kanaanis badaa mul'ataa hin jirtu. Sanga gaafii deebii keenya gara walakkaatti daawwattoota keenya wajjin kan turru ta'an bosona dheeressaati gama ogummaa kaameraatiin Israa'el Abarra haga dhuma qophii keenyatti obsaan faana bu'aa jenna. Shaabee jechuun maal jechuudha? Shaabee jechuun Shaabee Sheekoo narsoo jechuudha. Maqaan kiyya ka Shaabee jechuun akka haati kiyyaa natti himtetti karaa deeman tokko jira jedhan bal'aan isa karaa kana shaaboo jedhaniin jedhan karichi sun karaa sanii karaa guddaa jedhan haati duraanii nama tutti baasa nama maqaa jedhan maqaatti naa baasaa jettee achi geessite na geessite jedhan isitu nuuf himte achi geessee maqaatti naa baasaa jenna maqaa biraa maal barbaaddi isiin shaaboo bal'aadhaa jedhanii ani naa jijjiiraan jenneeni Shaabee siin jedhee jette. Sanumaan qabattee hafteeti. Kana fakkaata maqaan kiyya. Haa ta'u gaaga kan argaa nu himte Shaabeen samboodamee meewaa jiru ijoollummaa kana nu yaadachiisii bakka dhaloota haala jireenya bakka isaan kana meegaa gara ijoollummaa kanatti si deebisa. Ani dhaloonni kiyya godina Baalee fi aanaa Goobbaa ganna qotee bulaa xillootti dhaladhe. Chumattiin guddadhe nama guddaas ta'ee ijoollummaa tiyyaas fidadhee ijoollummaa tiyyaan sirbas eegalee har'a eegee jechuudha. Tarii daawwattoonni keenya gaa maqaa keetiin sirba keetiin hedduun isaanii si beeku. Sirba kan jalqabaattiin gara waltajjiitti dhufte yookaan gara sirbaatti illee makamte? Ani sirba kana ani argitee ijoollee xiqqoo ta'ee kan sirbuuf argite. Namarraa ilaalee sirbine amma sirbu argee garuu sirbi anitti sirba itti eegale gizee ijoollee xiqqoo jechuudha gandarraa akkanumatti ijoollee gandaa waliif funaananii yeroo sanii qabalee jedhanii funaananii asmaraas deemnee jirra yeroo sanaan umriin kiyyaa yoo guddate waggaa 3 yoo ta'e malee saniin caalu sirba qubee qubaa naabitti fudhuu naallixii jedhuuni ani ummanni na beekaa ture qubee jedhanii na waamaa turan. Booda eega Umar Suleeman immoo qubee itti dabre isaan qubee jechuu eegalan. Menu yaadachiisme Umar wajji wal jalaa qabdanii kan weellistantu jira qubee qubaan si bitaa si fudheen. Iya qubee qubaa kana ani duras yeroo dura obboleessa kiyya wajji sirbe wal jalaa fuuna wal jalaa fuuni sana qubee qubaa naafiti fudhuu naalliti qubee qubaa si bitaa fudhee si nindita jaltoo taalee gabaate saatoo gama tole ufi bareta inka bunato nama tole kube kuban abiti kuduna liti
Sagalee kellee ma jira baramu. Mama kennaa rabbiiti meesuni wanti miti beekee rabbitu nuu kenna. Uumaadhaan sagalee hedduu bareeda kanatti qabdu. Akka kilippii hojjetaniitu warri wajjiniin waan sana yuutuubuma kompiitararra intarneetirra keessa jiru achi gubbaatti ni argee lama taatanii too walistan. Jirra suni. Eessatti waraabdanii? Wanti suni na fakkaata bakkuma agarsiisaatitti kan waraaban. Achumatti. Yeroo mul'allee yeroo sana waraabame achi tarii immoo tagbaarii gibbiitti agarsiisaa turre garaa baandii bilisummaa baandii abbuma waraabee quban qabdansa hin beeku waan abbaa waraabee anu kiyya nama achi hin beeku ka'umarii wal jalaa fuunu san hin beeku abbaa isa waraabee hin beeku yeroo san waraabame I think yeroo sana ta'uu mul'allee natti fakkaatti bakkeen isaas. Garuu shaabeeni maaltu jira biyya keenya keessatti keessumaa shamarran to'annaan akka malee jabaata maatiidhaanitti sanbira darbee immoo gara sirbaa kana siriyyuun ulfaata dubartoonni shamarran gara walleetti gara muuziqaatti sababni isaa hin baramne waan ta'eef duraan baay'ee ittifamu gara sanatti hin jajjabeeffaman hin lolu dhiirayyuu mana ari'u shamarranii qofaa miti. Kamitti dicarraa kana ani yoo hin wal'aansoo godhee jedhee wanti hin jedhu ijoollummaa tiyyaan warri kiyya na dura dhaabataan turre garuu haati tiyya intala ana takka qabdi dhiira torba qabdi intala ana takkatti qabanii isaan cuftinuu na kunuunsan waan isaan na dhoogan san ani hin booya akka ani hin boonne fedha kanaaf ani sirba inuma sirba. Bilisummaa guutuu sii kennan jechuudha. Bilisummaa guutuu naa kennanii hin sirbaa garuu sirba kanatti gizee eda'amee sirbu dhokadheetiniin osoo isaan hin beekin saayiba takka qabaa waliin sirbinee jirraa yeroo san isiin amma hin duute isiin gabaa dhayxee galtee natti himti da'otti barii shaabu akkanatti Abdul Jalil Haji Usman nama jedhamtu ijoollee yeroo san waliin guure akka sirbitu godhe akkanatti barii imaamni akkana jedhanii sirba jedhanii asmaraa deemtan jedhanii haa deemnu naan jetti ana nan dhiisanii akkamitti jedhaan xiqqoodhammoo ani jennaan fira takka qaba intaloon suni kiristaana oromoodhaa garuu isiin tuni na jaalatti isii bira bitta mara deema achi dhaqa jedhii deemi achi dhaqna naan jetti
bakka sirbi jiru san amma haadha tiyyaan isii bira dhaqaanatti dhufinaan jettee jedhe saree wayiillee kan nama nyaatu qaba warri sun saree si nyaataa namni si geegessuun jiru naan jetti raasaa dhaabadheetti lallabaa jedhan okee deemi naan jettee deemna isii waliin an achi hin dhayne bakka ijoollee walii guuraan san dhayne achi dhayne oollee sirbaa oollee ani immoo waan sodaadhu hin saalfadhullee ijoolleen teennamtee waan tokko tokko hin saalfatan nama dura dhaabatanii sirbuullee hin saalfatan ani homoonatti fakkaatu sirbii hoonaan jedhan achi bahee hin sirbaa ijoollummaan illee hin jirti kanallee jedhi hoonaan jedhan homoon sodaadhu amma gaa inni ammarraa an koottaa guyyaa maraa tireeningii godhaanuun jedhe kanaaf isiin illee torbaanitti guyya takka akkasuma osoo taanu akkasuma taanu tireeningii fidhee deemsaaf gaafa kaanu amma itti hima haadha tiyyatti akkana jedhanii akkanaan deema akkamitti dandeettee barahaa deemtee barbaati daa'ima jettee dhayxe isa bira dhayxe nama Abdul kana bira dhayxe mucaan tiyya daa'ima barahaa deemtee hin dandeettu narraa duuti amaanaa isinitti kennadhe jetti kaakaa adaraa jetti achi hima deemne gallee booda akkasuma sirba ittuma fufne erga achi baatanii immoo namni sin dhorkuu bada walitti qabamtee booda dargiin dhufee yeroo seensa dargii isa baan dhufee maal jedhee ima sirbina nama waamanii yoo keessummaan taatee maal taatee osuma akkasuma taanu ani booda gara poolisii ofiisiraa baalee gobbaatti seene achitti galte jechuudha achitti galee ijoolleen tuuniin itti nafte haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya weellistuu Shaabee Sheekoo wajjiniin gaaffiif deebii gochaa kan jirru egaa mee sirba kee keessaa tokkorra nu buustee hiriyaa bareeda kiyyaa baree nama sirballee hin dagadhee beekta anas yaadachiisa kakaraa sanaa dhiisa anumas yaadachiisa kanuma si yaadachiisa qofaati wal sagaleedhaan nu buustee eedaloosa okay anam tokko ka mee qabsoo sinii jedha bilisummaan kananii uumaan badhaafamne bortaadhaan mulqamne gabrummaatti hafne kajeellaan dhaabbannu mirga dirqii hin sarbamne kajeellaan dhaabbannu mirga dirqii hin sarbamne qabsoon mirkanfamtihi kadhaan yoomii taatihi qabsoon mirkanfamtihi kadhaan yoomii taatihi mamtanii rafinaa oromoonni martihi mamtanii rafinaa oromoonni martihi kajedhullee qaba galatoomii ani sirboota qabsoollee hedduun qaba garuu sirbiin kiyya hedduu akka gaariitti bahee hin dhaga'amne kaasettii dura akka baaseen ani mana hidhaa seene kaasettiin sun akkuma jirutti mana muuziqaa san wajjiinuyyuu hin balleessite eessadhayyuu manni muuziqaa kamii muuziqaan suni kaagawita sanarraa bitate baalee gobbaati tarii bakkeen itti heddummaati as bakka markaatoo maal jedhaniin amadee gabayaa fillafiitti manni muuziqaa tokko jiraatu mana san ture keessatti egaa ijoollee obbolaa dhiiraallee gara 6 qabatte isaan akkamii waa sagalee kanaanii tokko obboleessi kiyya tokko waliinuu sirbaa turre hangafa kiyya innillee hin dhiiseen sirba ani gizee gara mana poolisaatti seenu yeroo sanitti mindaan namaa kaffalan waan xiqqoodha birrii 50 namaa kaffalan inni an birrii 50 hin dalagu jedhe barbaaduun dalagu jedhee dide ani immoo ol deebi'uun feene ittuma fufee achumaatti fufee booda mindaanillee numa guddataa deeme qaqqabbiilleen akkasumatti osoo jirtu ani achuma ture wal'aansoma godheema aadaa kiyyaa fi waan cufaa Atome gara jiru sakaanittiin si deebisa Shaabeenii akkamitti biyyaa baate? Ani akkamitti biyyaa bahe mana hidhaatiin ture ani. Mana hidhaa waggaa 2 ture. Mana hidhaatii waggaa 2 ture gabaye booda
Finfinnee kanas dhufee an biyyaa bayullee hin feene yeroo san hidhamee mana hidhaatii galmeen kiyyallee asitti caffee Oromiyaa kanatti ilaalamee mirga wabiitiin na gadhiisanii gisee ani wayni beetii keessaa gabba'ullee lamoo achumaa na qabanii xaabiyaan na deebisanii lamullee na hidhanii ka'eessir wada isir beet ka jedhu gaazexaanuu bahee ture yeroo sanitti ana ammallee achii bahee gara na dhufe as dhufee maaliin amma Oromiyaa poolis jedhanii kaas piyaasaa jiru keessa wanti kenna ture miiree itti durii wayita keessa jirutti achi dhaqee dalagaa deebuu barbaada jedhe mana hidhaatii bahee jennaani namichaan አንቺን በውሃ ቢታጠብ እንኳን ኦነግ በጭንቅላትሽ ውስጥ አይወጣም ነው እንጂ ቢሻን ማን ወስስ ከሳ ዲቀኒ አከሚቲ ዴቢታ ተላጋት ይደ አማ ሀገኑ መጥ ዳይሳን አመለ ነሂዱፍ ቃተነት ይጠጡ ቀባል ወጀዮ ተከቱ ጅራት አቺ ወጅቱ ባሊ አቺ ከሰ ዳለይቲ ሲናም ሳላቃ አዳ ኢትሂማን ኢሲ ሲብራሃ ቱርቱ ጀዳኒ ዋምና ኢሲን አስማማ አርጊቴ ጀና አቺ አምዲጭ ናንጀት ሊይዙሽ ነው አምዲጭ ናንጀት አቹማ አከርመቴቴ አኒ ገባይ ባዲያም እንበና ነኒ ማጋሌ ገሲ ቦደ ዲሴቱማን ባሰቦራ ባፈዴ አይሶሳን ወርፈኑ ዲማ ከነ ቢራዴ ደቄ ኢሳን ዱፋኒ ወይን መለውክ ቤት ትሌና እንደዚህ ቱራ ወረቀታ አመሌ ሳን ቢራደቄ ወረቀታ ናፈና ከከራንተሩ ይዲ አኒ ጅራቹ እንደንደ ወመሌ ነቀፉ ወረቃዊ ቻፓቲ ዳውኒ ናፈና ኢሳ ወርፈኑ ዲማ ከነ መተቆሌ ነማን ቤ ጅራ አኒ ካ ባሰቦራ ከየባ ፈዴ መቃሌ ጅጅረዱ ባፈድና እንጀ መቃሌ ጅጅረዱ ጀዴ ባሰቦራ ከየባ ፈዴ ማ namu kuban qabu warki yalle kuban qabu deeme karaa keenyaati Kenya sent ya ije bordara ragaw amma bordara rattin qaban jedhani cinqatani achi jira miri achitti siidawani visa qaba gizi angabu intalti wayi nabeete warra achi jiru fisin halafi jedhan nabeete waso akkami ati intala baale ta'ulee qabattee akkana sirbitu sanii miti naan jette wakka dhaare eetiin jedhe maal eessa deemtaa naan jette nama wii gaafachuuf deema fira gaafachuuf deema jedheen gama kan maali gamuma kana oromoon cufti asumaanatti deemti kaas deemtumtu hin jiru akkas naan jette dhugaa elfineshillee si dura baatii sadi dura karaa kana tarte ani viizaa dha'eefi naan jette anillee warra na jala jiru kana bittinsee sinduu ka dhufaa naan jette indala jiraaf hin dandeettaa jedheetu waan callisee ani mata maal qabadhe isiin amma gurbaa isii barreessuun foormii guutamtu jira guutiif jettee naa guutee chaappaa naa dhawani deemte waggaa meeqa turte Kenya waggaa tokko baatii shan san booda gara Kanaadaa deemte Kanaadaa si'aan akkamitti sii fi ariifate akkatti waggaa tokko ani waan mana hidhaa san mara qabaan amanis internaashinaal qabaase mara qaba waraqata gaazexaa Itoophiyaa urjii San kana dokumentii ragaa kana dhiyeeste kana qaba ijoolleen gaafa bayi walitti qabanii na eeganii jira naa kennanii shantaa keessa kaa'ee dhoofadhee gurbaa san wayyaanee ajjeese moyyaletti narraa fuudhee huccuu isaa keessa asiin duwida keessa kaayatee gamatti naa ceesise shantaa kiyya keessaa fuudhee ije bakka fattashaa bira na dabarse shaqabadhee dhaqee kana dhiyeesse interviiyuu naangoo jaba kan malaalanii akka guyyaa duraan dhaqnee gaafa guyyaa afuraffaa moo shanaffaa deebi jedhanii dastalamantii guutee biyya naa barbaadanii ji'a shanii sanuyyuu ayitiin wanni ma eegutti ture na fakkaata filaayitii akkam ture reega maal argite egaa haala Baalee keessa ture haala Finfinnee keessa ture isaan kana argiteetta san booda immoo gara kaaba Ameerikaa Kanaadaatti godaante maaltu si mudate mee Kanaadaatti maana mudan yeroon baqaalee achitti illee sirba tokko baasee beekte sirba baasee ture naannoo bitti yaa jiru baqaa yoo si yaadadhu rakkoo hoggaradhaa teenirraa fadhu ka jedhu wayi baasee jira jiruu baqaarraa garuu jiruu baqaa sanillee yeroo sanitti niyoosoo orislamantii argannee ilfineeshii aanaa muktaarus maanne warra ijoolleen tana taawwisoo hedduu rakkan warra nu duuba dhufe malee
nu accommodation center bakka jedhannu kaayani bakka security homaa rakkoo hin argine bakka baqaatitti illee Kanaadaallee gabaani biyya nagaati maaltu jiru Kanaadaa gabbaatee dalagattee asiin maal ta'a asiin na argee namatu na Amtuun jira dalagachuudha. dalagattee galu atummaan dalagattee Dalagaadhuma sana ka amallee biyya kana keessatti haalli hojii biyya kanaa fi kan faranjii garaa qaba hawaasummaan asitti baran kun achi hin jirtu. Tasanii waan koptummaa biyya ambaa jennee sitti jedhee sitti hima. Namni keessi hawwisiisaa biyyi keessi qilleensuma yoo yaadda. Nagaa bultee ooltee jettu. Isuma eenyuun argiteetti. Faranjii yoo si argite illee ilkaan sinjatti malee ollaa kanatti nagaa bultee oliin jira. Guyyaan cufaa. Halkan cufaa. Halkanii guyyaa cufatanii ta'an. Biyya teennatti halkan qofa cufannaa mire guyyaa banaa teenyu. Angaafa gaafa dhugaa maa banaa hin teenyu jedhee bana balbala. No warri biyyaatu wayifuu cufataa jedhi ijoollee. Warri biyyaatu wayifuu cufataa hin cufannaadhaani. Haa taatu namni keenya hin xaaraa hin dalagaa walitti hin dhufuu. Guyyaan namni lafa oolu yookaan Saturday Sunday yookaan sometimes Saturday Sunday dalaganii yeroo iyyuu hin qabu namni ooluu halkan baata halkan galta halkan isin deemta egaa jiruun fiigichuma fiigicha mee gidduutti gaa daawwattoonni keenya televiziyooniidhaan hordofaa jiran shaabee sheekoo irraa sirbaa kuma kana duraa kana gaa waan amma sirba kanaan nutti deemuu diddeef gara boodaarran si gaafadha garuu suma kana duraa keessaa Arsii qaxxaamuree Baalee buusa karaan kan jedhu loomii. Okay. Qoshirra. Maali kufaalee naqabee jira. Ani xiqqoo jira. Caafi marraasii jira. Okay. Loomii jechaanatu sitti baafate hoo loomii jechaanatu sitti baafate hoo xiyyaa jedhii yoo namni si gaafate hoo xiyyaa jedhii yoo namni si gaafate hoo. Loomii jechaanatu sitti baafate hoo loomii jechaanatu sitti baafate hoo xiyyaa jedhii yoo namni si gaafate hoo xiyyaa jedhii yoo namni si gaafate hoo. Kasi jira ka monti toddaani yoni bara ka jalqabarreera sirbi kuni no kadhuma irra jira kasida meeqa hojjette oli am kuni ka 2006 baase kun akka faranjiitti kuma lamaaf jaha baase ajjirra jira
Waliigala kaasete waliigala ani kophaati kaasetti sadi baase. Sadi baase nama waliinii kan nama kudhaniin Kanaadaallee nama 10 baafnee jirra. Kanaadaatti jettee turte wallee? Kanayyuu Kanaadaatti hojjedhe. Kanaada. Asittillee akkuma bilisummaa Oromoo baay'een isaa Obogoota biyyaa leenca gaara galuu Obogoota biyyaa leenca gaara galuu abshir jajjabaadhu bilisummaan kaluu ka jedhu. Chaartara gadhiisanii bayanii nama 10 taanee baafne. Yeroo san Ana Muktaar Usmaan Daawitee Mokonnin Hirphaan Injira Se'aa Adam Haruun nam 10 garuu taanee baafnee jirra. Kaasettii san arganne ani mana hidhaa seene sirba san sirbee mana hidhaa seene osoo sirbi sun hin bayin booda ijoolleen piikchara kiyyaa barbaadaniituma bakkuma biraatii irra godhan. Gamma biyyaan baa waggoota dheeraa turte. Almost amma kuno waggaa 19. Asii miti. Walitti biyya kee deebitellee. Walitti gara waggaa 20 wayiiti ka baqaa wajji. Kanaaf amma dhuftee argiteetta mee maal fa'aa argite gobba dhaqxe? Dhaqe. Gobbi akkamitti jirti? Homaan jettu bareedduudha. Qabbantillee akkasuma qabbana garuu keessumattillee dhalannee garuu daran taatee jirti immoo akka malee. Biyyi homaan jettu fooyya'aa jirti. Saannatee ol baate? Saannatellee caafi makkan ol siqe malee maraqitee hin geenne. Maraqitee achi hin geenne. Haaluma tokko fi biyyi homaan jettu bareedduudha. Jira magaalaa sana keessa hoteelonni waggaa 20 duraatti beektu. Dhukkeen irraa kaatee. Shaayii isaan kun wanni duraan beeku. Wanni dura ani waggaa 20 dura beeku. Bakki isaa na jalaa badeeyyuu. Magaalaan na jalaa baddee waan sin jedhe dhugaan seetu. Karaa deemu wallaale akkana dasaasaa ta'ee wanni marti. Yeroo san wanti marti hoteelli bareeda jira, maal bareeda jira, manni nyaataa, manni shaayii. Amma wanni marti caccabee waan gadi xixiqqaate natti fakkaata. Wallaahi dhugaadhaa baal waan gadi xixiqqaate natti fakkaata. Gaaf tokko Baaletti ijoollee yuunivarsiitiitii beektee intarviinaaf godhanii halkanii lafti Waabee Shaballeetti lafti dhiite achuma bar Waabee Shaballee gobbama bar seensuma irra jirti. Amma makiinaan na fiduuf mana itti galutti ani karaa wallaahi biyyatti dhaladhe wal asiinillee hin deemna achiini qoya yoon achi ga'ullee achii miti achiin ulaan jijjiirame garas micciiranii xaxanii akkasii homaan jettu amma homaan jettu rabbi akkanumatti itti haafafsiisu. Kan biraa shaabeen amma singaa waggoota dheeraa dararama hedduu dabarsitanii kanannaan jedhu uumaa qabsoo Oromoo keessatti ga'ee yeroo sanaan wallistoonni Oromoo taphatan asii miti darara hedduus arganiiru baay'ee dararan baay'eetti cabaniitoo miidhaman jechuu dandeenya gacarraa san ta'ee kunoo hireen biyya keessan irraa godaanuu iyyuu mudate biyya baqaa turtan. Waan amma jiru kan akkamitti ilaaltu waan keessa turtan sanaan akkaataa waa hedduu dabarsitan kanaan inni akkasumatti of duuba deebitanii waan ammaa kanas ilaalatan maal argitu akkasumatti? Yoo booda deebinee waa hedduu jira amma waa hedduu booda deebitee ilaalta. Wanti ati ilaaltu maali? Akkaataa durnu keessa itti as kunne waa'ee artistummaa kan sirbinee akka itti nu as dabarsinee fi akka itti ammi jiru wal adda. Nuti jibbamnee darbamnee amaartii nu jibbitee dhadhaa dibattanii xiraayaa dhadhaa isinirraa xiraayaa bakka kan afaan keessan bakka tabtaabbaa maal nuun jedhanii tasaaqayne akkanatti waan dubbannu afaan isaanii san taphattamne haasawuu feena afaan keenya sayyoo nu dubbanne nu jibbaniif argite garsiisa osoo taate isaan garsiisanii sirbanii bakka isaan fixanitti dhuma isaatitti nuti wayitanu achi baanu ummanni anu fiitiyyaaf jettu wayitti achi ba'u ummanni hiyyaa animmoo yeroo san fuulli kiyya kun marti jijjiirame imimmaan na qabaa sirba maaliif waan ani godhu kana balleesse moo
uummanni kun ana jibbee bayamoo maaliif baa jedhee hin booya. Achi wayita deebi'u ani hin booya mimmaan kiyya booya. Akkasitti keessa kunne beektee ani wayita sirbu ibidda maraas keessa na kaa'anii jiran beekti. Akkanatti akka nama badhaasuu dhufanii as keessa na kaa'an harma kiyya keessa. Kaayanii yeroo sun yeroo isa baati. Yoo ani ibiddi na gube jedhee achirraa bu'e waan yeroo dalaynu san yeroo sanitti waan tokko maalii taqaawwamtanii maal akkas gootanii jira beektee saniif na qoratan jedhee osoo akkanatti rigu osoo maasirbu osoo akkanatti rigu ibiddi wanti kiyya gubee maazaajaa kiyyallee gubee uree ibiddi dhaamee achi keessatti gisee hangabbu. Dararaa xiqqishuu keessa hin dabrine oseenne akka hantuuta akkanatti taa'aa yoo isaan taphatanillee akkanumatti enne iyyuma akkana godhaa bu'oollee ka'ii sirboo jedhan sirbitee wayita dhumatee gara manaa galaa turre. Suni marti hafee amma Oromoon akka feete baafattee ijoolleen teenya yeroo sanillee dhufanii wanti dorgommii hin seenan beektee sirba kan sagalee hin qabdan jedhaniituma ari'an. Sagaleen wayita san dhabameyyuu amma dhufee akkanatti ijoolleen tun gammaddee waan feete haasoittee baafattee akka feetetti sirbuun kun waan guddaadha. Kana jijjiirama isaa waa'ee artii irraa immoo gammachuu kiyya kana hin wanni an ibsu akka waan bareedaadha. Yeroo ammaatti namni akka fedhe dubbatuunu akka fedhetti sirbanii akka fedhanitti uffatanii akka fedhanitti dubbatanii rakkina ofii himachuun waan guddaadha. Haa ta'u gamee gidduutti immoo gara sirbaan immoo uummata nu yaadachiista. Sirboonni kee egaa hedduudha. Hedduudhuma gidduutti daawwattoota keenya yaadachiifna akkuma turetti egaa irruma irra keessaa yaadachiisna malee hunda isaa sitti hin baasnu. Sirba kan cidhaa fakkaata hiriyoo. Yeroon gadurba hoyta heerumsiisaniiti. Amma garuu bakkuma maratti sirbama. Bakka fuudhaatitti illee ma sirba akka aadaa kenna jechuu akka aadaa Oromootitti silaa inni suni mana intalaa qofatti sirbama. Amma mana intalaatitti illee mana gurgurama sirbama. Waan jaalatamuuf illee waan aadaa ta'eef illee jechuudha. Mee sanarratti mushinu yaadachiista. Okay. Yeah. Hiro hiriyo sige geessa manni keessa. Hiro hiriyo sige geessa manni keessa. Akkara sendi be matake. Akiba sundi be abake. Obbaletti jara magala. Martin ke tu farta sakala. Barbarri santa barra jisa. Hiro Martin da baginisa. Barbarri santa barra jisa. Hiro Martin da baginisa. Hiriyoni olla gamani sirba ragani. Fette bada gamachu jida fayama aru zallami tabana sirba garmama. Hiro he hiriyo he sige keessa manni keessa.
caala foonni keetu farda sakaala obboleettiin jaara maqaala foonni keetu farda sakaala yumni keetu dhaabata taayisa. Soma singotu bona oltu seru manoltu boniki ya homa singotu bona olu seru manoltu ya harana boy chintoltu. Sirba kana yeroo kam baasti? Sirba kana sirba kuni mamma sheekaa fa'aa wajjin walitti ka kollekshiina sirbine tokkoon si'a kollekshiina irra jira. Mamma sheekaa wajjin sirboota kan biraallee sirbitaniittu kiyya garaan na bu'a. Kanumaa walitti jira na fakkaata. Anillee dagadheeroon dheerate kaasetti ma tokkocha gubbaa jira na fakkaata. Kiya gara na boye bodu ya jala leti yera koto. Kiya gara na boye bona asimane na ana. Kiya gara na boye bodu ya jala leti yera koto. Kiya gara na boye bona asimane na ana. Shikibi narkatu ziyada, shilime kabuni nada. Shikibi narkatu ziyada, shilime kabuni nada. Dileili kawetu nakakasa, biava dinbene nasasa. Nakotu nada igarkasa, ya jalaleti ya nakotu. Boye bodu ya jala leti yera koto. Kiya gara na boye bona asimane na ana. Kiya gara na boye bodu ya jala leti yera koto. Kiya gara na boye bona asimane na ana. Asuma biyya keessatti? Asumatti mata biraatti isaan dagadhee garuu eeguma soman hidhaan seenin dura. Soman hidhaan seenin dura. Shaabeen garuu gara dhiyeenyaa kana walleedhaan fagaattee jettanurra. Nagumaani?
Ijoo dhaloota qubee kanaaf dabarse kaa dhaloota lafaa dhufu kan argitee amma ijoollee. Yeroo walleen soorama baangeera. Gaa'ee amma gaa'ee argitee. Sagaleen kee jira kun akkasitti. Nu gorsa amma argitee anamma ijoollee gorsuu bakka isaan jallisanii qajeelchaa jechuu. Yoo danda'e immoo. Sagaleen osuma jiruuti bara. Sagaleen kee jira. Sagaleen jiraatullee argitee dura wanti keessa nama deebisu biyya ambaatitti akka feetee. Ulfaatti seemee artii hojjechuu. Waan santu keessaa na deebisee dura argitee 2006 akka kaasettii baaseen kaasettii sanillee akka gaariitti naa ani maallaqa itti baasee dalage. Biyya ambaatitti namni meeshaa namaa dha'u hin jiru akka biyya teennaa kan hin jiru barbaaddee bakka biraa dhayiteeti ani maallaqa guddaatti baasee dalagee maallaqni naa galee kanan jedhu kaasettiin garuu deemee fuudhanii narraa gurguratanii dhiisanii namoonni nunu telefoona isaaniitu narraa cufatan oromummaa booda'anii maaltu itti na xaarsa hin dhiise kalaas. Ammoo woomarra nuun buusture jechuun sirba kana xumurallee ittiin gootu laaltee too kaasee amma mee rabbuma beeka yoo meebi akkanumaan yookaan kilippii kama dur dalagame kana faa akka sahaaroo yoomsinee tolchine malee anamma sirba an sirbu. Garamee waa'ee maatii moo nuti dhachiisi maatii kee? Maatiin kiyya kaayolleen tiyya amma ala jiran 5 qaba. Shananuu dhiira 3 dubra 2 qaba. Isaan martuu ala jiranii ijoollee lama. Achumatti dhalatanii? Lakki suma dhalatanii deemu. Shananuu suma dhalatanii? Suma dhalatan xixiqqoo deeman malee suma dhalatan. Suma guddatanii suma high school fixanii suma baratanii suma guddatan. Amma namni 2 hospitaala keessa dalaydi narsiidha. Tokkollee mucaan akkaawuntiingii baratee xiqqichi dalagaa gasilaatti wanni hin jenne tunneen illee hojii dhuunfaa akkas ta'etti. Isaan keessaa utarii namni kaasettii kana dhaggeeffatu hin jiru. Takka eegaltee turte beekte xiqqoon takka eegaltee turte sirba yustillee hiyyaalti akka gaariitti akkuma isitti oromiif guyyaa tokko madirakii irratti illee sirbitee turte. Kiyyaan jedhu. Kiyyaa kaamal maalii fi kan yibiste. Kan yibiste. Lachuu hin dandeetti. Booda akkasuma soo taatu kaa argitee namni biyya alaatti asiin dalagaa asiin artii dalaguun waan ulfaatuuf fedhii isii hawwaan keessa irraa balleessan beeku didde inni sirbu jette amma isiin ta'u hospitaala keessa dhaleetti. Namuutti hin jiru amma namuutti hin jiru waa'ee sirbaa. Lakkii dabarsa dhaalchisuun gaarii. Silaa gaarii silaa. Keessumaallee namni takka. Silaa gaariidha. Makee kanallee walitti qabee namni kaa'u yoo jiraate gaariidha. Sanima godhuu yaadanii kaame rabbi haa qajeelchu. Akkam egaa biyya kana keessa deddeemtee waa argitee hagam turte ammas? Nama baatii takka ture. Baatii tokko. Asuma nasaftamoo? Deemuuf deemaan. Kamisa kana deema. Masii gadhiisee biyyi? Kamisa kana deema. Maal ani fillee obboleessi kiyya dhukkubsatee emerjensii dhufee beeyte. Emerjensii dhufee isallee asumatti na eeganii Addis Ababaa kanatti akkamsiisamne gara Baaleetti gad deebifne yeroo sananii bakka dalagullee hayyama baatii takka naa kennanii sun amma dhumatte. Kanaaf deebi'uu qaba yoo dhufe ani maaliifoo namni kun beekee asillee taa'uun malta achillee deebi'uun malta. Bakka dalaytu takka immoo seeraan ala yoo irraa hafte hin ta'u yeroo biraa jiruu waan taateef boru itti deebitee dalagachuun hin ulfaata. Bakka biraatittuu haayirsi godhuun hin ulfaata. Yoo seera malee ati dalagaa gadhiifte. Kanaaf deebi'uma qabaa hin deebi'a yoo rabbi jedha. Egaa sirboonni kee hedduudha biyyatoo kan jedhu fa'aa jira harkoota gabrummaa fa'aa shururuu. Sunuun gaadhii si yaadadhu anam. Sunuun gaadhii. Ati kasee sirba kana dagatteetta? Sirba dagadhee jira. Meegaa mee waan erga dhuftee waan argite kan gobbaa xiqqoo nu agarsiisteetta gama biraatiin amma aartiin kunillee egaa haga danda'ame ijoolleen haga dandeesse sagalee baastee hojjetaatii jirti. Mee aartii bara keessan sanaa fi
aartii ammaa kana immoo gama muuziqaatiin hin jechaa jira sun si gaafadhe. Yeroo keenyatti gama aartiin kun ani akka allaalutti kan yeroo keenyatti waan caalu na fakkaata. Akkamitti caala onaan jette xiqqoo isii namni yeroo sanitti beeyte sirbuma sirban kanayyuu walaloo ati barreessitu kanayyuu namatu walii ilaala. Saansurdii waan jedhantu jira. Saansurdii godhama. Atuu waliin teettee ijoollee walgeettee warrummaan sirbuu taa'anii ati waan barreessite san jaraaf himtee namuu bakka haa qajeelu jedhu san qajeelcha. Kun akkana haa ta'u, kun akkana haa ta'u, kun akkana haa ta'u jedhanii bilcheessan waliif bilcheessan. Amma sirba garii yoo ani dhageeffadhu hiikkan qabu. Sirba hiikkan qabne sirba namni garii. Kana maan gallee? Hiikkan qabu maal jaalalaafillee akka jaalalaan taane qabsoofillee qabsoof hin taane waliin naqee sirba. Kana kenna ka durii suni warri sirbullee hin beeku ka amma sirboota garii sagalee. Isaantu walaloo yeedaloon walaa fixee waadhanoo maal jetture sun maal deebii qabdu jechuun yeroo sana sirba aadaa sirba jiru hunda isaantu waan jiru hunda guuree baasee jedhani. Warri dhumne kun waan fuunuu dhabne isuma tolchu isuma san ani akki jedhu isuma nu dura finne san itti deebi'anii nu amma dhiifne tolchanii bareechanii osoo aadaa irraan jijjiirin sirbuu danda'an. Isin ayyamtuu fi keessattuu kan si gaafadhu sirba wallee kee amma hiriyoo jedhu kana namni biraa sirbee. Ayyama kenniteettaaf? Hin kennineef akkanumaan sirbe mucaan ijoollee gobbaa jedhanii intala. Hawaluu qoon qabdanii baay'ee? Bolo an beeku yan dhiyoo telefoonaan na dubbise mucaan sirbee arge. Duroota. Wanni akkasii keessumaa gama aartiitiin gaarii miti. Seera ala. Yoo xiqqaate hayyamsiisanii abbisuun yoo hayyame ani gaafacha asuma irratti waan tokko siif himuu fedha. Ana sirba kiyya na jalaa fudhatanii jechuun kana callaa miti beekta. Nu goobanaa waliin sirba hiriyyaa bareeda kiyyaa jedhu kanaaf Oromoo ama ilmaan ayyele kowa olamanna yeroo nuuf tole ka jedhu. Hiriyyaa bareeda kiyyaa ka jedhu kana kaasetti nu waliin kollekshiin baafne. Wayita addi bilisummaa Oromoo gullallee jiru. Osoo kaasettiin kun gabaarran oolin addi bilisummaa Oromoo chaartara gadhiisee gabbaye. Nu maastar fudhatee kanaa dallite. Amma achirraa soddaa qabana Dirree Dawaarraa abbaa biliqqisaa muuziqaa beejjanii namichaa san maqaan Abdul Karim jedhan kaasettii isatti erga. Inni piikcharuma kiyya waliin itti ergaa beekte inni akkam godhe Abdul Karim. Piikchara kiyyarraa dhiisee obboleettii isaatti godhe kaasettiin gabaarra oolche. Kaasettii gabaarra oolche. Amma sirbi kee baay'ee yoo jedhan. Yoo laallu nama biraattu irra jiraan rifadhiyaan. An akkamii kanatti akkana fakkaadha. Ufumaa shakkee akkamii fuulli kiyya akkana jire jedhe. Booda maqaan Shaabee jedhaa fotoon abbaa biraati. Kassasinaan jedhanii kassasee reediyoo xaabiyaa Yohaannis Waaqoo jedhan namicha reediyoo xaabiyaa dalkuudhaan amma ka jiru hin beeku. Kassasinaan jedhanii kassasee booda jaarsummaa laalanii Oromoon amma ta'isiitiif chaartaraa baate. Oromoo wal nyaattee nuun jedhani dhiisinaan jedhan. Osoo akkasiin iyyuu kaasettiin badeeyyuu inuma dhiifte. Hin kassasiin dhiisinaan jedhanii okee jedhee gaafas birrii 2,000 kennanii kissiin kassasinaan jedhanii akkasi dhiisee Yohaannis Waaqoo natti aare akkamitti dhiifta akkanatti osoo ati jirtu akkamitti nama biraa irra godhan jedhe. Koppiraayitiin hedduu yaaddessaadha biyyoota kam keessatti keessumaa kan keenya kun immoo baay'inaan amma kan wal falmisiisaa fi madda wal dhabdeellee ta'aa jiru. Namni tokko olma ka'ee sirba namni tokko hojjete waggaa 10-15 dura kan hojjete osuma abbaa sana eeyyamsiisa. Sirbane bareechanii hojjechuu wooma jiru ta'ee garuu hayyamsiisuun yoo namni sun namticha san gaafatee bareeda. Namoonni dooggatu osoo gaafatanii abbichaafillee kabajaa si godhan si gaafachuu jechuun akkasitti sirbanii. Kanadha Shaabee keenya gara xumuraatti deemaa jirra gaaffiif deebii keenya.
dhumarratti gaa atillee gara Kanaadaa nu biraa deebi'uuf jirta. Turtii baatii takka biyya ilaalte kana xumurtee achi deebi'uuf jirta. Kanaaf gaa akkuma ergaa takka dhaamsaatti xumurarratti waan jettu. Ayyaa ani wanni jedhu uummata Oromooti. Onnaan uummata Oromootiif dhaamu. Tokkummaa uummanni Oromoo wal harkatti saamu kana. Maaliif uummanni Oromoo tokkummaa kana wal harkatti saamuu qabu? Nullee adda kamataa ol qabannee hagana biyya keessa deemne jijjiirama jedhan tanaaf. Jijjiirama dimimmisa amma dimimmisa keessa jirra beekte laftiin bariinee bari'uuf waan akkasii keessa jirru kana dimimmisa kanallee kanuu fide dhaabbotii alaa galteellee miti, dhaabbotii biyya keessa jirtu warra mootummaatillee miti. Ka dimimmisa kanuu fide ijoollee qeerroo fi qarree uummata Oromoo itti wareegamtee dhiiga isii jiskitee haati mana tokko keessa ilma 2 ilma 3 5 dhabdee haati ilma isii irratti wareegamtee ka jaalattu dhabdee uummanni Oromoo irratti dhumatee dhiigni ijoollee teenya lafarra lola'ee kuni dhufe. Beekte adda ijoollee Abiyyii fi Lammaa kanallee mul'ise wal'aansoo ijoolleetiif ijoollee kanaatiif wal'aansoo uummata Oromooti. Wal'aansoo uummata Oromoo kana of boodan deebisinaadha onnaanidha. Dhiiga uummata Oromoo dhiiga ijoollee Oromoo hin balleessinaa. Waliigala gaafii uummata Oromoo deebisuu qaba. Warri ilaalchisu warri bakkee qabatee jiru kanatu na ilaalchisa yoo jedhu warra kaleessa manaa fi bakka jiranii buqqa'anii karaa irratti darbaman kana bakkee isaaniitti deebisanii akka isaan hin buqqa'an. Uummanni Oromoo amma bakka maratti Oromoo walajjeesaa jira. Tigree miti. Tigree walajjeesaan jirtu ajjeechaan kunurraa haa dhaabatu. Uummanni Oromoo tokko haa ta'u. Uummanni Oromoo buqqa'uu irraa haa dhaabatu. Ka buqqa'ee bakka ofiititti haa deebi'u. Ka bakka isaa irraa ari'an bakkee isaatitti haa deebi'u. Ani wanni natti mul'atu akka dhaamsaatitti uummata keenyaaf uummata Oromootiif wanni an dabarsu wal mormuuf wal morkuun haa haftu. Nabbeekaan haa haftu. Nubbeekaa yoo taate wayyaa nabbeekaan bakka takkaanuu nama hin geettu. Nabbeeka ana malee yoo ka jedhan taate. Adda uummanni Oromoo abbaa fedhe ofii filatee kaachuu danda'a. Adda yoo namuu obsaan wal irra taree obsaan wal jalaa caqasee boru waan irra ga'u boru. Adda tana tarkaa qabnu tana yoo dhabne booda deebine waan nu taanu mee ilaala. Adda diina meeqatu nutti gammadee harka naqaa jira. Addaan Oromoo hagan addaan faffacaatee wal fixxu tana duubaan diinni goreechuu jedhaa jira malee nutti kolfaa jira malee nu gammadaa jira malee namni nuuf gaddu hin jiru. Diinni nutti gammadaa diina nutti hin gammachiisinaa booda nun deebisina. Diinni nutti hin kolfinii diinaa karaa hin baninaa. Arrabsitanii arrabaa waliin kenninaa dhooytanii diinaa waliin kenninaa. Ilmaan Oromoo dhumuun haa dhaabatu. Ijoollee Oromoo dhiigni jiguun haa dhaabatu. Ijoolleen Oromoo akkamitti dhumti ammallee kakalee dhumte hanqatee ammallee dhumti. Eega namni tokko taane osoo jedhanu bakka maratti dhiigni isii lolaa akka dhiiga saree. Sareelleen abbaa qabdu garaa nama nyaatti. Kanuma dhaamsi ani uummata Oromootii dhaamu rabbi tokko nu haa godhu. Uummanni Oromoo ufaa beeku tokkummaan haa jabaatu diinummaan nurraa haa bahu. Guddaa galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenyaa wallistuu Shaabee Sheekoo waliin turtiin taasifne gabaabumatti kana fakkaata. Israa'el Abarraa Gamogummaa kaameraatiin an bosonaa dheeressaatii Shaabee ulfina guddaa argadhu karaa deemtuu kan milkisiifaa ta'u gaafa deebisee wal argina. Inshaallah rabbi jedhee wal agarra. Galatoomii ayyee.